Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo. Baga naga jiraattan isiniin jedha. Har'a wanti qabadhee isinii dhiyaadhe waastaappiin keessan isin jalaa hallagee isin jalaa guutee stooriin keessan baay'ee isin rakkisu gaalaariin keessan viidiyoo adda addaa eeyyama keessan malee karaa waastaappiitiin, karaa iimootiin, karaa telegiraamaatiin gabboo isin rakkisu. Akka isin irratti gadi hin buune haga isin hidhattanii seentanii akka inni gabboo gootanitti eeyyama keessan malee akka hin buune akkamitti ofirraa dhoowwina hanga xumuraatti na faana turaa isiniin jedha. Namoonni chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatanii chaanaaliin kiyya Shaasheetuub jedha. Shaasheetuub karaa tiktoka liinkii jalas jira. Tiktoka keessa seennee liinkii jala seentanii isa kana jechaadha. As jira kun yuutuubii bakka gurraatii kana dhooftan liinkiin kiyya isinii ba'a jechaadha. Isa kana jechaadha. Karaa kanaan dhuftanii waa hedduu irraa barachuu dandeessanii koottaatii sabaskaabii laayikidhaa isiniin jedha. Karaa barumsa keenyaatti haa dabarru. Waastaappii seennaa. Waastaappii dura afaan Oromootiin jira. Beeka afaan Ingiliffaatitti isinitti himuudhaaf xiqqoo afaan Oromoo jechuun tokko tokko nama rakkisa ammatti haga barannuuf jedhee amma Ingiliffaatti deebisee sitiinkii as gubbaa kaa dhufna. As dhufna bakka tana sarara tuqaa sadii irraa gadi irra tana dhoofna. Si yoo dhoofne sitiinka jedhaman dhufna jecha sitiinki. Achi booda eessa dhufna chaati ka jedhu kana jecha chaati. Chaatii kana dhoofna. Achi booda media visibility ka jedhu kanaa fi kana jecha media visibility ka jedhu kana isa kana jechaadha. Show new download media in your phone gallery jedha. Isa kana off ta'uu qaba. Cufaadha. Kanaafuu isa kana yoo cuftan viidiyoo fi suuraan namni kamuu isinitti ergu osoo isin dhaqxanii eeyyaman kenniniif isin irratti hin bu'u jecha haga isin download gaggootanitti. Dhaqee bilbila keessatti hin galuu akka nuti ofirraa cufuu qabdan jecha bakka kana dhuftanii. Amma oof godhee jira jecha miidiyaa vizibiliitii ka jedhu kana oof ta'ee jira jechuudha. Inni biroo ammoo isa iimooti. Iimoo keessallee dhaqee isinitti agarsiisa. Iimoo dhuftanii mallattoo jedhamu kana dhooftanii achi booda moor ka jedhu kana dhooftanii moor dhuftan siitiin kan dhuftanii siitiin ka jedhu kana achi booda isa kana jecha storage data ka jedhu kana dhuftan storage data amma asitti auto save after receiving ka jedhu kana ka gubbaa kana irra cuqaamna. Kun lamaan photo in the video ka jedhu oonii ama kiyyamma banaadha cufuu qabdan jecha akka wanti isin cuftaniif akka suuraa fi viidiyoon namni isinitti ergu eeyyama keessan malee bilbila keessan seennoo dhorguu barbaaddan isa kana oof gootu jecha oof cufeera jecha ammaan hagan daawlood godhutti viidiyoon kamiyyuu bilbila kiyya keessatti hin galu jecha namni naa ergu akkanatti fayyadamnaa jechaadha. Inni itti aanu ammoo telegiraama irra ilaalee isinitti agarsiisa. Telegiraama deemna. Telegiraama irratti ammoo akkamitti ofirraa dhoowwinaa isinitti agarsiisa. Telegiraamni eessa jira? Telegiraamni isa kana jechaadha. Isa yoo seenne ammoo as dhufna gubbaa kanarra sarara sadii kana dhoofna. Achi booda afaan Oromootiin jira telegiraamni. Siitiin jechuun qindoomina haa jedhu kana isa gadi dhoofna. Achi booda chaatii ka jedhu kana qindoomina haasaa ka jedhu kana isa gadi dhoofna. Achi booda ol harkisna.
isaan sadiin kun cufaa qaba kuusaa faayatti ol kaa'e jedhu kana fi galchii ergi sadan kun cufaa ta'uu qabacha sadan kun cufaa an cufeera amma sadan kun cufaa ta'uu qabacha dubbachuudhaaf kaasuu galchiidhaan ergi jedha kuusaa fayyatti ol kaa'e jedha kun amma karaa galaritti wantoota viidiyoo fi suuraa galan jechaadha xiqqoo ammatti amma afaan oromoo amma sirritti waan kana gadi fageennaan irra deddeebinee hubannutti nama rakkisa isaan sadan kana cufaa jira amma cufee jira jechaadha bifa kanaan ofirraa dhoowwuu dandeenya jechuudha bilbilli keenya viidiyoo fi suuraa adda addaa guutan jalaan nu rakkisa waan ta'eef akka bilbilli suuraa fi viidiyoo adda addaa keessatti hin galle ofirraa dhoowwuu ni dandeenya jechuu barbaadeeti galatooma yeroo biraa wantoota biraa qabadhee akka isin dhiyaadhutti nagaa fi fayyaadhaan naa turaa isiniin jedha.